safuu warra qullaa rafuu jedha warri keenya duraanoo mammaa gochuudha. Har'a egaa ayyuun akkanatti uumamtee abbaan manaa osoo hin jiraatin akkamitti dargaggeessi hambaa haadha manaa namaa tuma. Mee maal jettu Oromoo kana? Safuudha. Dirraa jirtu maatii keenyaa maatii kaasuu ishee akkam jirtan fayyuma keessan naguma keessan nuti nagaa jirra galanni waaqaffaa ta'u isin akkam nuuf jirtanii jiru isin biratti akkam maal fakkaatti nu biratti hundumtuu bareeda galata waaqaa agaarras deebi'ee dhufee jira bal'axuun maal qabattee dhuftee jechuun keessaniin oolu egaa akkuma beekamu waan ittiin irratti numoo wanta gaarii nuu qabattee dhuftee jechuun keessaniin oolu jalaa baay'een keessan jechuudha nama arrabsitan maaf akka ta'e garuu hin beeku dhugaa waaqa maaf nama arrabsitan baay'ee keessan jechuudha nama arrabsitan warra nama arrabsitan waa ofii gaabichaa gaafa biyyatti galleessin eeggan inna kuuwwan keessan immoo baay'ee sin jaala ani warra na arrabsullee nan jaala video nama asirratti maa hojjetu maa rakkoo qabu maa hojjetu rakkoo qabna arra maali qabattee sinii dhufe seetanii egaa waa'ee ayyuutuubii jechuudha haadha manaa Saayidoo arrammoo dhugaa baay'ee tokko na gaddisiise maaliif seetan Saayidoon akkuma beekamu Yemaniif jira Yemen jira jechuudha ayyuun amma biyya keessa dhaamaa jirti jechuudha inna dhugaa dubbachuudhaaf yaasuun irra gocha ayyuu godhe baay'ee tokko naafse maaliif haadha manaa namaa akkamitti tuma keessattuu amantaa musliimaa irratti hin eeyyamu keenyallee ta'e hin eeyyamu eenyumtuu haadha manaa akka keenyatti garuu akka musliimaatti baay'ee cimaadha abbaan manaa malee dhiirri biraa dubartiisa fuulaan argu jechuudha jedhani na garuu akka keenyas osoo ta'e osoo inni jiru kaasuun irra jiru namni biraan na tumuu akkanaan ilaaluu hin danda'u quba kanaan akkana tuquu hin danda'u jechuudha. Gin ayyuun irra yaasuun akkasitti gahuee tumee haajaa ishii bahee dhiise. Maaliif ta'a garuu dhugaa dubbachuudha. Isheen ayyuutti laa duraa beekamtuudha ishiin yaasuu ilkaan keessa cabsite malaanuu aarii isaan itti baana fakkaate. Innaa kanaaf yaasuuni dhugaa bakka Saayidoo nuuf hin tumne jechuudha akkuma haadha manaa ofiitti gafuu xiqqoo ishee godhee dhiise innaa garuu hin barbaachisu maaliif dhirsa qabdii abbaa manaa qabdii dubartii abbaa manaa qabdoomtuu tuquu hin danda'u mirga qabdii akka barbaadde yoo taate garuu immoo inni irraa fagaachuu hin danda'u maaliif laanayyuu yeroo baay'ee kan neefu jechuudha irraa fagaachuu hin danda'u. Yaasuun yeroo baay'ee bakka biraasii adda ta'e waan adda addaa garuu ilkaan cabsitee dabdee maal godhe irratti bishaan irratti nattee bishaan irratti nattee ishee akkuma oduu inni qaddamee tume garuu ilaalallee ilkaan hafte sanuyyuu hin cabsitee jechuudha yaatu asuma yuutuubii yoo ilaalte of eegi dhugaa of eegi ayyuun ammallee si daggamte ilkaasan ayyuu jechuun adageenyaadha. Ijoolleen Oromoo kootu hin tuqinaa malee tuqan taanan hawoo namarraan gortu jechuudha. Namarraan gortu kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Har'a baay'ee tokko xiqqa. Maaliif ani bakka kuma isaaniitti garaana nyaatti jechuudha. Tumuu hin qabu. Bakka callisee biraa deemu. Bishaan itti nattee biraa deemu qabu. Safuu akkamitti dhiirri dubartii abbaa manaa qabdu osoo qabaachuu illee baate haa ta'u. Abbaa manaa qabdu osoo abbaan manaa irra jiru namaa inni xaaxas jechuudha. Dhugaa dubbachuudha baay'ee tokko ulfaata. Ayyuu asillee bakka asin jettee nama hunda arrabsite. Nama hunda arrabsitee fuula of agarsiiste. Yaasummaa daama xiqqishoo ishee goote dhugaa uummaatti fakkaatu yaasuu yeroo baay'ee hin tumti. Yeroo baay'ee itti qoossi bakka waan baay'ee jechuudha. Garuu hin barbaachisaa Oromoo. Nama tumuun anooyyuu gisee tokko ayyuu bira na naqa jedhee adaamaa achumaan jechuudha. Bilbilee fi ture garuu biyya hin jiru naan jetteeti malee itti garuu kan tureyyuu sila. Naa kun waan hin taane of eege dubartiin keenyallee zin jedhanii arrabni amma gisee kana namni baay'ee jechuudha. Arrabni ijoollee gisee kana ala bulee jira. Mana hin qabu manatti hin galu. Bakka zin jedhanii kaasu sagalee qannatu qaban.
Innaa baay'een ala bulee zimjiranii sun bakka mana hin qabu nama rabsuu keessattuu safuu wannan taane jiran abalitti maalitti sinan jeesa maali kafa barii amma namni hayya kana naan joo soo ana qaaman arganii kun baanee fi lixan yookiin lafa lixu. Innaa kanaafi arraa maal seetanii dhugaa baay'ee tokko na dhibe jechuudha. Ayyuun akkanatti tumamteetu abbaan manaa osoo jiru dhiirri biraa tumu kun oh my god hin barbaachisu jechuudha. Odoo irra jiru otoo Saayidoon irra jiru osoo Saayidoon garuu Yemanitti irraa galus hin deebi'a. Haati manaa duraatillee Summayyaan biyya jirtu waan ta'eef hin deebi'a. Yeroo kanatti tumamuun hin barbaachisu. Dubartiin keenya qabaa bakka maaliif dhiiraamni morkalee uumuun hin barbaachisu jechuudha. Kanatti tumamaa jirra jechuudha. Kan ayyuutum immoo boru kan namni biraatillee dhufeetuma nama tuma jechuudha. Ayyuu miskiina baay'ee tokko gara na nyaatte osoo Saayidoon jiraate garuu irratti ni ture garuu inni biyya hin jiru nani akka Saayidoo jechaa jirti. Bakka Saayidoon mana biraa deemnee ija kiyyaa ogummaa abbaa manaa isheeti ija isheeti. Garuu nani ka inni immoo iyyuu jireenyaaf deeme waan ta'eef rakkoo hin qabu. Ayyuun garuu amma hiikuuf murteessitee jirti. Nani ka Saayidoo kiraa manaa naan kaffalu, marbaatii naan kaffalu, saamunaa uffataa naaf hin kennu. Bakka waan baay'ee himattee jirti. Kanaafuu iyyuu hiikuun qabaa Saayidoo hin teessin. Gaarii jechuudha. Saayidoon gaarii garuu baay'ee yaadate ayyuudha. Waan hundumaa mana ishee argitanii mana mangistiin keessa jiru fakkaata namni jechuudha. Bakka waan hundaa guutatee jira dirqama haadha manaa isaa baay'ee si jira. Ishiin garuu ayyuun quuftuu waan taateef quuftuu akka nuti hin tumtii dubara hin tumtii dhiira hin tumtii hundumaa tumtii bakka ayyuun kan argite. Ana ayyuutti qaxaree ture silaa duusan na tumte rabbummaan na baase malee amma guyyaa tokko gonkiyan oolu. Innaa kanaaf osoo gajjedhan maal godha dhugaa. Bakka akka malees ta'uu namaa faayidaan qabu bara. Kun hundaa ta'uu taragaaggaanee ganaan ba'utu maal waa abidda ta'uun namarratti maal godhaa akkanumaan nama rukutuu fiiguun maal godhaa nulfaata. Garuu warroonni nama raffisan warroonni nama raffisan jechuudha. Nuti arrabni keessan wanna takkarra wanna nu raffisu tokko hin jiru. Nuti sanii ol taane viidiyoos immoo nu raffisaniif Innis ani YouTube amma sun balaa keessatti na raabsitaniif YouTube guyyaa lammaffaa moo sadaffaa gadi ittiin beektu. Dulletti maali dulletti kolkole maa idimee ishee wajjin alaastanii beektu teessanuun beektani. Warroonni nama raabsitan teessanuun beektani dulletti idimee wajjin alaaste fuulli ishee yoo dulloome koo idimeen ishee hin dulloomne ta'a. Garuu fuulli immoo iyyuu hundatti toleetti miti yookiin immoo meekaappii yookiin immoo seerii dibanneetii miti jechuudha. Yookiin faawundeeshinii dibanneetii miti jenneeti. Dulletti maali kan ofii ishiitii dulloomdee saree nu kuufanne faatu akkasumaan jira. Dhugaa ishiin kun amma ka'ulaan irra balleessitan arrabsitanii deeguma oolee irratti abbaa manaa jaalatteef illee akkanatti nama re'aachuu qabdu homtuu isiniin ba'u ishiin illee miti. Homtuu isiniin ba'u nama narrabsina arraba keessa sassaabbadha yookiin warra nama rabsan bira jiraatanii jechuudha. Maankaa bidda keessa godhanii laata xiqqoo godhanii sila lammatatti hin deebi'anii turanii. Innaa kanaaf ani immoo na rabsitan jedhee hin badu. Iddoo kanaa oolu malee kanaaf egaa sagalee isinitti hin baay'isu ayyuu nama naaggeeffatte ishee anallee na tumte guyyaa biraa. Kanaaf nagaanaaf taa'ii isinan jaaladha baay'ee asumaan jechuudha. Warroonni yuutuubii bitachuu barbaadan yuutuubii saskiraayib 3,500 qabu bitachuu barbaadan koomatti irratti naaf barreessaa ni jira. Innaa isinan jaaladha hundumti keessanuu bakka jirtanitti baay'ee isinoon na ta'uu nagaanuuf taa'aa.